Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaa kanarratti argamtan nageenyi kenna bakka jirtanitti isin haadha qabu isaniin jecha egaa akkuma kana dura baratame viidiyoo ajaa'ibaa ta'uu qabannee isin dhufnee jirra. Viidiyoon kun kan sa'a 5 keessatti nama 45 ilaalamedha. Viidiyoon kun haala gaariidhaan kan ilaalamaa jirudha. Mee haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura. Namoonni channel kiyyaaf haaraa taatan share, like, subscribe gochuun akkana jabeessan isiniin jecha turtii gaarii. Wow. Asbiratti quality isaa argaa jirtanii quality isaa kan seeran qalalla jedhedha kan namatti tolu akkasumas editorris kan seeran edit kan ta'edha. Egaa editorrillee bira taree kan namatti hin himne qualityidhaan kan dalagamedha viidiyoon kuni. Egaa viidiyoon kun nama 45 sa'a 5 keessatti ilaalamuu isaa egaa haga 7 takkaafaatti gara yookiin 6 takka booda gara miliyoona wayii kan dhufu jechuudha. Egaa haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa isiniin jedha turtii gaarii. Yaadana rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galchaa waa'een kan kee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Egaa kun asbiratti sirbi kun maal ilaallata nama wal jaalatee gargar jiru jechuudha. Namni wal jaalatee gargar jiru yoo wal jaalate hirribii hin jiru sa'a sanatti qalbiin isaa waan meeqa keessa seentii jechuudha. Namoonni yookiin biyya biraatti jaalatanii qabdan qalbii keessan gaqqabaa obsaatuma dabarsaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana dhageeffannee irratti deebinaa nu waliin tura ammas. Yaadana rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galchaa waa'een kan kee si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Sagalee akka Shukurii Jamal bareedaa isa wayii qabaa miti. Egaa yoo isii agartee qalbiin tee raahaa si fudhatti jechuun qilleensa qabbanaa tokko si seenaa jechuudha. Namni jaala agartan ni beektanii jechuudha. Egaa jaalleete yeroo agartu itti gammaddaa itti miiran taane keessa seentaa jechuudha. Fagoota'ee dhabduu simaltuu haakaa taphatti dilbisii bu'ee jiraattus lafa baataa barbaadu fixee taachi sitti taatus jireenyi dhugaatti harka kuuftuu sirraanu sammee. Wow, akka isaatti namatti tolan agartanii bakka injira jaalattee egaa yoo jaalalleeti qabaatte fataa jedhi waliin akka feeti bashannanii uummata akka sodaata akka malee jechuudha. Kun amma miira sodaatiin ala ofirraa waliin taphatanii kan waliin kolfaa jiran karaa jaalalaatiin jaalala walii ibsanii karaa sirbaatan akkanatti wal gammachiisaa jiran jechuudha. Namoonni tokko injira namoonni jaalala ofii qabaatee ka sodaatu kan yookiin miira of keessa miira ofii qabu itti ibsachuu sodaachaaf of keessatti qabee kan haguuguudha. Ta'uu hin qabu akkas jaalalleeti qabaate tana jaalalleeti itti himadhu waliin bashannanii waliin kolfiisin jechuu barbaada. Hedduu ulfaataa jaalaltalaala halkaniif guyyaa arattaa wallaala ammuma nakkootamuuma yeroos mi'ooftii jaalatti kadhamma hedduudha ulfaataa jaalatti halaala. Hedduudha ulfaataa jaalalli halaala yaa sirriidha yookiin akkuma feeti yoo maraattillee sa'a sanatti argachuu hin dandeettu jechuudha. Ofii garuu qalbiin kee si bira yaa qosoo yookiin silkiidhaan si bira jirtu qalbiin tee garuu waliin ciistee waliin kolfitee bakka takka teettes gammaddi jechuudha. Halkanii fi guyyaa an dhabdaan wallaala
san mi'oofti jaalalli kataama. As biratti quality video agartanii quality video ka ajaa'ibaati ka addaati. Quality qofa osoo hin taane bareedinni akkaataan style ittiin waraabamanis kan baay'ee namatti toludha. Yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa na gangalchaa waan kee. Wow. Baay'ee jechuun sirbi kun dhageeffadhee takka jalqabarraa haga dhumaa dhageeffadhee jechuudha. Miiran taana keessa galchaa. Namni sirba yookiin sirba tokko dhageeffattee xirrii muuziqaa itti tolte osoo hin taane waan sirbi sun jedhu ergaa sirbi sun dabarsu kan laaluu kan qabnudha. As biratti sirbi kun ergaa bareedaa yaada gaarii of keessaa kan qabu jechuudha. Mee sirba kana keessatti dhageeffadha gaduubaati. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Si yaadannaa rafeen buluu ayyaada kee hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee. Si argu qalbiin boqottee yaa jaalallee. Fageenya taamaatu jedheera bitooni mo'atan jaalalaadha. Wow, as biratti akkatti waliin bashannanaa jiran agartanii bakka jaalallee qabaate taanaan uummata irraa hin sodaatin jiraami kun akkanumatti faataa waliin. Amma mee lammaa kana dhugaa namni parsantii 25 namni dhugaan si jaalatee akkanatti sodaata akka malee si waliin karaarras dhungataa akkanatti harka sirra kaataa si wajjin deemu. Hinjira jedheellee yaa'u guutuun dhibbatti itti namanu parsantii 25 jechuudha. Maaliif sodaataa ta'uu dandeenye egaa wal jaalannee uumaa sodaan nu lamaan jidduutti argamu hin qabu. Akka uummata kanaa firii taanee ofirraa jaalala keenya agarsiifachuu qabnaa jechuudha. Mootii isaa ta'u boonni gaarii bareedduu durba qal'ootuu yaa marartu kan ittiin si ibsuun dhabee hirkootuu waan safartu. Hedduu ulfaataa jaalaltalaala halkaniif guyyaa araddaa wallaala ammuma nafuutamuuma yeroos mi'ooftii jaalatti. Tamtu akkana shaaworii nama galchee akkana dudda namarraa dhiqame. Wow. In sodaatana namni fireendi yookiin faqranyaa qabdan uummata kee hin sodaatin akkana shaaworii galchisu kumi maaliif jaalala agarsiisa malee jibbaa miti kun sigalee. Kadama hedduudha ulfaata jaalalli halaala halkanii fi guyyaa an adda wallaala ammuma naaf kottu ammuma yeroo san mi'oofti jaalalli kadama. Egaa hordoftoota chaanala Hawwii Tube hundaaf viidiyoon reakshinii hadha qabannee isin dhufne kanuma viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaan turaa isinin jedha.